Biyya Awustiraaliyaa, Jaappaan, Niwuziilaand, Yuunaayitid Kingdamii fi Yuunaayitid Isteetsiin walitti bu'iinsi naannoo Amaaraatii fi Oromiyaa keessatti adeemaa jiru. Du'iinsaa fi tasgabbii dhabiinsa siviilotaa uumuu danda'a jechuudhaan yaaddoo qaban ibsanii jiru. Ibsi waloo biyyoottan kanarraa jimaata har'aa ba'e kun gareewwan walitti bu'iinsicha keessatti hirmaachaa jiran akka siviilotaa fi eegumsa taasisan akka mirga namoomaa kabajanuu fi waldhabdee isaanii akka walitti dhufanii karaa nagaatiin hiikan gaafatee jira. Haaluma wal fakkaatuun waajjirri gamtaa Awurooppaa Itoophiyaa keessatti argamu. Embaasonni biyyoottan Faransaay, Jarman, embaasota biyyoottan Awurooppaa 19 dabalatee haalli nageenyaa naannoo Amaaraa keessatti mul'achaa jiru akka isaan yaaddesse himuudhaan ibsa waloo baasanii jiru. Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti jaarmiyaan qindeessa gargaarsa namoomaa yookiin OCHAn walitti bu'iinsa naannoo Amaaraa keessatti taasifamaa jiru kanaan kan ka'e gargaarsi namoomaa bakka namoottan kumaatamaan lakkaawaman wal waraansa Sudaan jalaa baqatanii qubatanii jiran magaalaa Matammaa hin geenye taasisuu isaa ibsee jira. Dhaabbatichi ibsa jimaata har'aa baaseen balaliin xiyyaaraa dhaabbachuunii fi daandiin cufamuun isaa akka gargaarsi baqattootaa fi hin geenye taasisuu isaatiin alatti tajaajilli intarneetii waan hin jirree fi hagayya 3 bara 2023 jalqabee haala baqattoota kanaa hordofuun akka rakkisaa ta'e beeksisee jira. Waldaan Fannoo Diimaa Itoophiyaa gama isaatiin ibsa kenneen koree Fannoo Diimaa addunyaa waliin ta'uudhaan namoottan lola irratti madaa'anii fi dhukkubsatoota gargaaruudhaaf kan oolu meeshaalee wal'aansa fayyaatii fi dawaalee adda addaa hospitaala addaa magaalaa Dabra Biraan jiruu fi hospitaala Yuunivarsiitii Gondorii fi laachuu isaa ibsee jira. Karaa biraatiin magaalaa guddicha naannoo Amaaraa Baahir Daar keessatti dhaabbileen daldalaa gamtokkeen ammayyuu cufamanii akka jiran jiraattonni sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Jiraattonni magaalaa Baahir Daar kun yaada sagalee Ameerikaatiif kennaniin roobii dheengaddaatii jalqabee haalli nageenyaa magaalichaa waan fooyya'insa agarsiisee fi konkolaattonni socho'uu kan jalqaban yommuu ta'u buufanni xiyyaaraas tajaajila kennuu eegalee jira. Mootummaan gama isaatiin warreen tajaajila hawaasaa kennanuu fi magaalota Baahir Daar, Gondor, Dabra Birhaan, Dabra Maarqos, Shawaa Roobiit, Laalibalaa fi magaalota biroo keessatti argaman guyyaa kaleessaatii kaasee akka hojii jalqaban gaafachuu isaa Kennedy Abaatee Finfinneerraa gabaasee jira. Bulchiinsa mootummaa naannoo sabaa, sablammootaa fi uummattoota kibbaa akka haaraatti caaseffamaa hojjetamaa fi jiruun magaalota teessoo tajaajila biiroolee gurguddoo jedhaman 13 ni qabaata jedhamuu isaa fi magaalota tokkoon isaaniif biiroo ramadaman ammumaan mormiin isaan mudateera. Mormii uummataa magaalaa Arbaa Mincitti sababa kanaan ka'eeru har'a guyyaa sadaffaa isaa qabateeruun manneen daldalaa fi kanneen hawaasaaf tajaajila kennan cufaa jiru. Mormiin jiraattonni magaalaa Arbaa Minci taasisaa jiran kun filannoo magaalaa guddicha bulchiinsa naannoo kibba Itoophiyaa ta'uu qabuun walqabatee akka ta'e kan ibse gabaasni Yoonaataan Zabdiyoos kun yommuu riifarandamiin bulchiinsa haaraa hundeessuu taasifame Arbaa Minci akka magaalaa guddicha naannoo ta'u waadaan akka seenameefii ture jiraattonni magaalichaa dubbachuu isaanii ibsee jira. Haa ta'u malee ittuu waadaan kun hin kabajamin magaalli biraa akka teessoo mootummaa naannichaa ta'u filatameera. Magaalota naannichaa 6 filataman keessaa 3 isaanii teessoo seera tumtootaa kan seera raawwachiiftootaati fi teessoo seera hiiktootaa yookaan abbootii seeraa akka ta'an filatamanii jiru. Yaadaawwan dhimma kana irratti kennamaa jiran akka jedhanitti magaalottan filataman 6 akka magaalota teessoo mootummaa naannichaa ta'anii walqixa kan ilaalamanudha. Karaa biraatiin magaalli Arbaa Minci magaalota biroo irraa caalaa bulchiinsa naannichaatii fi wiirtuurra kan jirudha jechuudhaan jiraattonni magaalichaa himuun isaanii gabaasa kana keessatti eeramee jira. Saba Amaaraa irratti miidhaan eenyummaa irratti hundaa'e waggoottan hedduudhaaf qaqqabeera kan jedhan lammiileen dhalattoota Itoophiyaa kamisa kaleessa as magaalaa Waashingtan DC'tti fuullee ministeera haajaa alaa mootummaa Yuunaayitid Isteetsitti hiriira bahanii mormii isaanii dhageessisaniiru. Bafiqaaduun bal'inaan nutti hima. Balaan jiraachuu fi jiraachuu dhabuu yeroo ammaa saba Amaaraa dura dhaabbatee jira kan jedhan qindeessitoonni hiriira kanaa yeroo ammaa naannoo Amaaraa keessatti garee hidhatee mootummaadhaa wajjiniin wal falmaa jiru faannoo jedhamee beekamu akka deeggaran ibsaniiru. Mootummaan Itoophiyaa garee hidhatee naannoo Amaaraa keessatti socho'aa jiru kana hoomaa finxaaleeyyitootaatii fi saamtota jedhee maqaa itti baasus hirmaattonni hiriira Waashingten garuu jechichi garee mirga saba Amaaraatiif loluu fi maqaa biraa kennuudhaan uummata Itoophiyaa biroo wajjiniin wallabsiisuudhaaf waan yaalamaa jirudha jechuudhaan akka mormu beeksisee jira. Hiriira kana irratti kan hirmaatan miseensi koree adda biyyaalessaa Amaaraa kan idilee addunyaa Ermiyaas Shibashii akka sagalee Ameerikaatti manitti faayidaan hiriirichaa mootummaa Itoophiyaa balaaleffachuudhaa fi warreen adda saba Amaaraa deeggaruudhaan alatti Yuunaayitid Isteets hokkoraawwan eenyummaa irratti hundaa'uudhaan taasifamaa jiran dhaabsisuudhaa fi dirqama idilee addunyaa irratti qabdu akka raawwattu gaafachuudhaa fi akka ta'e ibsaniiru. Hiriirri mormii kun magaalota Ameerikaatii fi Awurooppaa keessatti akka itti fufu qindeessitoonni hiriirichaa ibsuu isaanii sirna hiriirichaa irratti kan argame gabaasaan VOA Habtaamuu Siyyumii gabaasa isaa keessatti eeree jira.
Pirezidaantiin Niijer kan fonqolchaan aangoorraa kaafaman Mohaammed Baazuumii fi maatiin isaanii hanga ammaa miseensota eegdota masaraa isaaniin qabamanii to'annaa jala jiraachuun hedduu na yaaddessaa jedhan barreessaa olaanaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii Antooniyoo Guuterees. Ibsa barreessaa olaanaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii bakka bu'ame kan dubbifameen Mohaammed Baazuum haal duree tokko malee hatattamaan to'annaa oolfaman jalaa akka gadhiifamanii fi aangoo pirezidaantummaa isaaniitti akka deebifamanis gaafataniiru. Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti itti aanaa dubbii himaa kan ta'an Farahaan Haaq Mohaammed Baazuumii fi maatiin isaanii mana hidhaa keessa bishaan, ibsaa elektirikaa fi nyaataa fi daawaa malee jiraachaa akka jiran dhaabbanni mootummoota gamtoomanii odeeffannoo argateen qulqulleeffateeras jedhan. Ministeerri haajaa alaa Yuunaayitid Isteets gama isaatiin yeroo haalli hammaachaa dhufetti nageenyi Mohaammed Baazuum kan to'annaa jala jiranii hedduu na yaaddessaa jedheera. Gareen humnoota waraanaa juuntaa kanneen fonqolcha pirezidaantii Niijer irratti gaggeessaniiran dippiloomatii olaanaa Yuunaayitid Isteets tokkotti akka himanitti biyyoonni ollaa Niijer bulchiinsa Mohaammed Baazuum deebisuuf humna waraanaa kan fayyadaman yoo ta'e Mohaammed Baazuum kan to'annaa isaanii jala jiru akka ajjeesan dubbataniiru jechuun aangawoonni biyyoota lixaa lama Associated Pressitti himaniiru. Pirezidaantiin Niijer Mohaammed Baazuum hooggantoota biyyoota Afrikaa lixaa keessaa kan karaa dimokiraatawaan filatamaniiran gaafa adoolessa 26 bara 2023 fonqolcha mootummaa isaan irratti eegdota isaaniin taasifameen haadha warraa isaanii fi ilma isaanii waliin masaraa mootummaa Niijer isa Ni'aamey jedhamu keessatti to'annaa jala jiru. Gara oduu biraatti yommuu dabarru immoo mootummaan Israa'el namoota hidhata lammummaa biyyattii qaban 200 ol ta'an bakka tibbana walitti bu'iinsitti hammaatee jiru naannoo Amaaraa keessaa baasuu isaa beeksisee jira. Bafqaadu. Ibsa waajjira muummicha ministeeraa Israa'el Benjaamin Netanyaahuu irraa ba'ee caqasuudhaan maddi oduu Ajaans Firaans Pirees akka gabaasetti namoottan 204 ta'ani. Caalaan isaanii lammiilee Israa'el ta'anii fi warreen lammummaa biyyattii argachuudhaaf mirga qaban naannoo Amaaraa keessaa bahuu danda'anii jiru. Muummichi ministeeraa mootummaa Israa'el Benjaamin Netanyaahuu ibsa kophaatti suur sagaleedhaan kennaniin namoottan kun magaalota Gondorii fi Baahir Daar irraa gara Finfinneetti dabarfamanii dhiyeenya kanattis gara Israa'elitti imaluudhaaf akka jiran ibsuun isaanii gabaasameera. Mootummaan Israa'el bara 2021 namoottan 3,000 ta'anii Itoophiyaa keessaa baasuudhaaf akka danda'u fedhii agarsiisuu isaatii fi warreen kana keessaa caalaan isaanii magaala Gondor keessatti akka argaman gabaasni kun eereera. Lammiileen hawaasa Juushii Itoophiyaa keessa jiraatan ammi tokko bara 1980 fi jalqaba bara 1990 gara Israa'elitti geeffamanii jiru. Bara 1991 immoo sochii Opereeshin Salamoon jedhamuun sa'aatii 36 keessatti namoottan 15,000 ta'anii xiyyaaraan gara Israa'elitti geessamuu isaanii oduun kun yaadachiisee jira. Magaalaa Finfinnee keessatti bakkeewwan jaalalleewwan saala wal fakkaataa itti fayyadaman jedhamee shakkame irratti humnoonni mootummaa tarkaanfii fudhachuu isaanii maddi oduu Reuters gabaasee jira. Akka gabaasni kun jedhetti bulchiinsa magaalaa Finfinneetti biiroon nagaatii fi nageenyaa hoteelota, manoottan nyaataa, manoottan keessummoonni keessa boqotanuu fi bakkeewwan bashannanaa warreen saala wal fakkaataa qaban quunnamtiidhaaf itti fayyadamamaa jiru jedhaman irratti tarkaanfiin fudhatamee jira. Dhimma kanaan wal qabatee abbaan mana keessummoonni keessa boqotanuu tokko to'annoo jala yommuu oolan fuula durattis warreen haala cubbamaadha jedhame kanarratti hirmaatan akka adamsee tarkaanfii itti fudhatu poolisiin magaalichaa ibsuun isaa beekameera. Gaanaadhaa fi Ugaandaa dabalatee biyyoottan Afrikaa hedduun wal quunnamtii warreen saala wal fakkaataa qaban gidduutti taasifamu akka yakkaatti kan ilaalan yommuu ta'u Itoophiyaa keessatti dhimma kanarratti dhiiraanis ta'e dubaraan hirmaatanii argamuun amma hidhaa waggaa 15 waan isaan adabsiisu akka ta'e ni beekama. Dhimma kanaan wal qabatee gareen mirga warreen garee wal quunnamtii saala wal fakkaataa irratti hirmaatanuuf falmu mana Guraamaayilee yookaan House of Guraamaayilee jedhamee beekamu tarkaanfii mootummaan Itoophiyaa warreen kanarratti fudhachaa jiru mormuudhaan ibsa akka baase gabaasni Reuters kun dabalee ibsee jira. Hordoftoota keenya oduuwwan galgala kanaaf qabnu kanuma qophii. Seeraan ala dhala namaa deddeebisuun daldalan irraa namoota baraaraniif iddoo qubataa qopheessitee jirti. Kaayyoon deeggarsa kanaa namoonni yakka kanaan miidhaman mudannoo suukkaneessaa kana irraa akka bayyanatan jireenya isaanii deebisanii gadi dhaabbatanii fi namoota dhala namaa deddeebisuun daldalan irratti himannaa dhiyeeffatan gargaaruuf akka ta'e dubbatu aangawoonni Keeniyaa. Gabaasa Viiktooriyaa Amungaa tujubeetu dhiyeessa. Naansii Nijeeruu bara 2014-2020tti giddugaleessa bahaatti hojii argachuuf yaaliin isheen goote lamaan gara haala suukanneessaatti akka jijjiirame dubbatti. Yeroo lamaanuu waajjira tokko keessatti akka hojjettu waadaa galamee fi kana mannaa mana dhuunfaa bakka humnaa ol hojii hojjettuuf rukuttaan irratti raawwate keessa akka hojjettu ta'e. Kumaliza kazi ama for example naosha huko kwa balcony, mtoto wameamuka na huku hivi wanamsumbua na si kusikia wakiamuka, anakuja huko na brother zake wananichapa. Yoon hojii hanga tokkoon xumurre ta'e na rukutu yookaan immoo fakkeenyaaf yoo daa'imni isaanii boo'ee isaan jeeqe sababa an bakka biroo qulleessuutti jiraadhee daa'imni boo'uu hin dhageenyeef jecha abbaan mana sanaaf obboloon isaa na reebuu jette. Nijeeruun deeggarsa garee gargaarsaa
Hart Keeniyaa jedhamu tokkoon achii bahuu dandeesseetti. Garuu aangawoonni akka jedhanitti kan ishee adda ta'uu isaati. Kanneen miidhaa nama seeraan ala deddeebisuuf saaxilaman hedduun ammallee bakka akkasiitti akkuma danqamanitti jiru jedhu. Amma mootummaan Keeniyaa kanneen gocha seeraan alaan nama deddeebisuun miidhamaniif bakka qubsumaa qopheessaa jira. Hedduun kanneen haala akkasiirraa dandammatan bakka jireenyaan qaban. Kun immoo isaan gargaaruu akkasumas namoota seeraan ala isaan deddeebisan qorachuuf rakkisaa itti ta'uu aangawoonni dubbataniiru. We provide the support either by helping them to come back to the country or helping them if qorannooleen itti fufanii waan jiraniif akkasumas deebi'anii hawaasatti makamuu waan isaan dandeessisuuf bakka nageenyi isaa amansiisaa ta'u keessa tursuu qabna. Kanaaf ofitti amantaa akka horatanii hawaasa waliin jiraachuu akka danda'an ogeessota damee adda addaa irratti hojjetan kanneen isaan gargaaran illee qabna. Mootummaan akka jedhutti lammiileen Keeniyaa hedduun waadaa hojii toora intarneetiin argachuun sossobamanii adda durummaan biyyoota giddu galeessa bahaaf biyyoota gama bahaa kanneen akka Laos, Maleeshiyaa fi Taayilaanditti argamu. Jaarmiyaan baqattoota akka tokkummaa mootummootaa eegumsi namoota gocha seeraan ala nama deddeebisaniif saaxilamaniif taasifamu keessumaa Afrikaa keessaa hanqina guddaa qaba. Hangi tokko dararaa bifa hedduuf saaxilamu hin du'us. Dhaabi bu'aaf hin hojjenne kan Hart Keeniyaa jedhamu kanneen akkasii gargaaruu irratti hojjetaa jira. Radek Malinowski daayirektara garee kanaati. Therapy, medical intervention, or we support them to restart the plants. Gara biyya isaaniitti akka deebi'an yookaan immoo deeggarsa bifa adda addaa kan akka deeggarsa seeraa fi deeggarsa wal'aansa fayyaa akka argatan yookaan karoora qaban deebisanii akka jalqaban gargaara. Nijeeruun egereeseef karoora qabdi. Barnoota rifeensa miidhagsuu barataa jirti. Gareeleen gargaarsaaf aangawoonni mootummaa namoota seeraan ala nama deddeebisuuf saaxilaman hedduu oolchuu akkasumas kanneen seeraan ala isaan deddeebisan itti dabalaa seeratti dhiyeessina jedhanii abdatu. Rakkoo wal waraansaan Sudaan keessatti gargaarsa namoomaan dhaqqabee jiruun gareen gargaarsaa walitti qaban arjootomtarraa maallaqa doolaara biiliyoona 1.5 walitti qabaniiru. Naannoowwan walitti bu'iinsi jirutti gareen gargaarsa bu'aaf hin hojjenne gargaarsi namoomaa walitti qabamuu ibse garuu maallaqicha hanqachuun rakkoo biraaf saaxiluu malaa jala. Namoonni Sudaan irraa sababa wal waraansaan gara biyyoota ollaatti baqatanii jiran immoo gargaarsi namoomaa isaan dhaqqabaa waan hin jirreef gara biyya irraa dhufanitti deebi'aa jiru jedha gabaasni Heereni Wilkins sagalee Ameerikaaf erge. Akka nutti dhiyaata. Anaawul namoota 100,000 lakkaa'aman kanneen yeroo dhiyoo waraana Sudaan keessaa baqatanii godaanan keessaa isa tokko. Haala magaalaa guddittii Sudaan Kaartum keessa ture yommuu ibsu. The conditions people are going through in Khartoum are extremely bad. Many want to get out but can't do so because of the financial difficulties of finding money for transport. Akkas jedha. Haalli uummanni Kaartum keessa jiru baay'ee hamaadha. Baay'een isaanii gadhiisanii ba'uu barbaadu. Garuu ba'uu hin dandeenye. Sababiin isaa rakkoo maallaqa geejibaaf waan qabaniif. Kanneen kanaan dura Sudaan irraa gara biyya ollaa Sudaan kibbaa Reenkitti baqatanii jiran. Haalli achi keessa jirus hedduu badaa waan ta'eef garuma waraana irraa baqatanii dhufanii gara Sudaanitti deebi'uu barbaadu. Abuk Xaayim lammiin Sudaan kibbaa kanaan dura baqarra ture. Amma kan deebi'eeru lammiileen Sudaan waan nyaatanii fi wantoota dhala namaaf barbaachisoo ta'an waan dhabaniif gara Sudaanitti deebi'uuf dirqamuu isaanii dubbata. It's mostly hunger that drives people to go back to Sudan. If we're provided with food, healthcare, and tents, then there won't be any need for us to go back. Namoota baay'ee gara Sudaanitti akka deebi'an kan taasisaa jiru beela. Osoo nyaata, kunuunsa fayyaa, buufata yookaan da'annoo dhiyeessinee fi gara Sudaanitti deebi'uuf hin dirqaman. Namoonni biroon sagaleen Ameerikaa dubbise gara Sudaanitti deebi'uuf karoora akka qaban dubbatu. Hooggantoonni hawaasaa immoo akka jedhanitti kanneen deebi'an baay'een akka jiranis himaniiru. Gareen gargaarsa bu'aaf hin hojjenne erga ji'a eebila waraanni Sudaan keessatti ka'ee kaase maallaqa doolaara biiliyoona 1.5 gargaarsa namoomaaf arjoomtota irraa walitti qabuuf yaalanis hanga ammaatti walakkaa isaa waan argataniif rakkichi ol guddatee akka mul'atu taasiseera. Mark Wood garee baqattoota idil addunyaaf abukaatoo kan ta'e akka jedhutti gareewwan arjoomtotaa akka addunyaatti jiran gareewwan miti mootummaa Sudaan keessaa yookaan akka naannootti jiraniif